ለማንኛውም ማለት ነው ያዩዬ ባል እኔ ያለሁት ኢትዮጵያ ነኝ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለሁት። አንተ አደንና ሰና ትሯሯጥ ብዬ ነግሬህ ነበር። አታገኘኝም። አማት ኢትዮጵያ ጅራ ጀታሪ ኢትዮጵያ ጅራችሁ ደቡ keessa tokko rogaan maali makarajii duubaasani makarajiin boor Itoophiyaan jirtu makarajiin burtukaaniin tokkanaan jechuun bifta kana Itoophiyaan jirtu makarajiin tun maaliiti te Itoophiyaa osoo hin taane te biyya Arabaati kun dhugaa lafa jiru jechuun wasabiin ososoobaatee sun gaarii miti jechuu barbaadeeti inni biraa jechuudha abbaa mana ayyuu jetti siifuu abbaa manaa miti moo situ hiikamoo situ isa si hiike atama ijoollee ta'een galchita moo galchitu dhugaa dubbanne gara dhugaatii yoo deemne jechuudha walcinqaati sun gaarii miti ilmoo biratti ati ilmoon ta'een galchita moo galchitu of sabi sagalee siinti siin deebisa ስትሟዘዙ ስትተቃቀፉ እንደፈለጋችሁ ስትላላጡ ልቤ ምን ያክል እንደደማ ይግባ ካየክ እኔ እዛ አንዴ ሆስፒታል ሄደች ወይኔ ስታ አላቲና ፈራ ከነጎቴ ማለ ማሳሉን ጅቢቴ ምትጀቹና መላል አማ ይሄ ማሳሉን ጅቢቴ ወሶይንታኔ ሂና ፈራ አነማ አከሲና እንደላኔ አነማ አከሲና ሐመኔ አልማ አከሰከሲንታኔ ዳብስ ደርጋ ከነ ኢነ ወዶስኔ ማለት አታቴ ማሳሉን ጅቢቴ ምትጀቹ ደቡለቴ ኬኛ ጋሩ ማረከው ቀቦ መንተለ ኦሮሞቴ ወፉ አን ጆሌ ኬኛ ተኮተኮና ጃባበር ገሪሲ ከነጎረኒ ጀቹ ayu bilchintante hadigam tunin barbe warra barbe abba mana gugube birademi anake miskin na jolle mana rabba ayu bilchintante rabbi hadiku gadin dabbatin doayti wadani barbe jireenya nama keessa seenu isi gaari miti haa ta'u garuu ammoo jechuun an dhugaa dubbachuudha almaanii tanarra sorry anayyuu mamaraatu sannaaway anjara kanarraa qaata qalbiin na baatee bare funyaan oqadhe dhugaa rabbi an dhugaa rabbi haqiiqa siniimu uummata kanarraa jechuudha qaata qalbiirra na baate qaata bara isa ilmoo keenya ijoollee keenya gaciibsanii akkas goggodhasan jechuudha achumarra qalbiin kiirra na duute dhugaa rabbi osoo du'an ilmoo manatti fakkaatu garuu ammoo akkasumatti iyyuu haadha gurguddaa ijoollee xiqqishuu yoo argu garaa na nyaatan dhugaa rabbi maali humna hin qabanii waa ofirraa godhachuu hin danda'anii jidduun miidhamuu isaanii gaarii miti ta'ullee bineensuma tokkollee namaannayu way dura muuziqaa dhageeffadha dhugaa rabbi kiyyanna qajeelcheerra na deebisee yaadadhe amma bineensuma naaniin duraanii muuziqaa kana hedduu dhageeffadha alhamdulillah yeroo rabbi achi keessa nan ganne keessa na baasee jira kanaaf jaruma jechuu barbaadeetti ijoollee keenya ani si deeggara isa deeggara osoo hin taane wani deeggarmuu qabaatu sila wani jajjabeeffamuu qabaatu abbaa fi ilmoo waliin deemuudha osoo danda'amee dhugaa dubbachuudha akka qoosaadha haadhaa fi abbaa manaatii fi bultiin takka jechuudha tasgabbiidhaan osoo wajjin jiraatanii akka umrii kana addunyaan tunuuf gabaabduudha wajjin jiraatanii bareeda garuu eega hin taaneef ammoo jechuudha eega hin taaneef addaan bahanii ammoo an wallahi ijoollee teenya warri ilmaan qabda wanni isinii dhaamu jechuudha wanni isinii dhaamu warri na dhageeffattan jechuudha jireenya keessan dhiisa jireenya ilmoo keessanii jiraadha hinaaffaadhaaf jettanii ilmoo keessa akka gidduutti hin dararre dhugaa rabbi seenaa isin gaafata boritti gaabuudhaaf teettan jechuudha ani nama tokko na ajaa'ibaa barbe abbaa manaatti walolee ilmoo jalaa dhossa haadha manaatti walolee ilmoo jalaa dhossa yaa hakiin ilmoo jalaa dhossummaa barbaade amma boleetti keenya mee kanneen mee gamaa gamana walitti dhufanii wal haa dararanii haa jennu keenya kinoo hajjiin jechuudha ilmi oromoodha intala oromoodha jalaa dhossee maallaqa gaafate jechuudha subhaanallah ani viidiyoo maa isaan dalaga sunillee dhugallee jedhee itti amanu ta'ullee wanni akkanaa hawaasa keessa hin jira keessaaf ijoollee keenya biyya arabaa jiran jechuudha dhiifama ana assalaamu alaikum dhee mooduma kiyya qabate sila bara kana assalaamu alaikum dhiise oduu seennaan ufiin beeku naquu bicha of keessaa gadi almuhiim assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu siniin jedhee jira inni biraa jechuudha dhugaa rabbi ani waliin ajaa'ibee ilma namaa kana jechuudha keessaaf ijoollee keenya gola arabaa keessa jiran jechuudha abbaan manaa biyya jira haa jennu haati manaadha biyya arabaa jirtu ma beeku ijoolleen keenya shamarran biyya arabaa jiran ilmoo hin dubbisiisu jechuudha hagati maallaqa ergisuun malee ilmoo kan kee jaanii argitu yoo galtee ana du'ee na awwaalan malee torba na gargalchan malee ilmaan kan gee argitu isiin ka jireenyi isii gubu jireenyi mana namaa isii gubu dhiisee
jecha achi as guba jechuudha. Wallaalummaadha dhugaa rabbi wallaalummaa wallaa waa akkanaa hin deeggarullee waa akkanaallee hin godhullee maalidhaafi rabbiin hin godhiniitiin abbaa manaa kiyyaatti osoo adda bahe jechuudha. Wanni ilmootii gidduu daruuf hin jiru jechuudha. Kuni bar wallaalummaa jaahilummaa isa jedhamu san jechuudha. Maalidhaafi hiree tana beektaa namni du'aa jiruu miti du'aanu adda baha barbe dirqiyyoo dhufte du'aanu adda baatee ilmoo kan gee guddifatta yookiin ilmoo isaa irra gattee biraa deemta. Kun yaani haga rabbi wajjin jiraadhu siin jedhe jiraattee miti. Haya haga hafisa ammoo ati ilmaan kan kee facaasu osoo hin taane yoo dandeette bultii kan keessa akka tasgabbii godhu taasisi. Yoo dadhabde rabbumarraa hin jedhiitti amani. Dhugaa rabbi ani nama miidiyaa kana irraa nama akka haadha kan nuti dinqisiifadhe hin qabu. Dhugaa rabbi wallaahi hedduu dinqisiifadhe. Badiis haa qabaattu gaarummaas haa qabaattu sa'isiif rabbi waliin beeka. Garuu abbaan manaa irratti fuune garuu abbaan manaa yaasin jechuudha. Akka nama irra fuudheetitti yoo inni viidiyoo banee dubbatu takkaayyuu laayifii irra dubbata takkaayyuu bira dabarsee suuraa isii chaanal isaa irra kaayatu yookiin miidiyaa isaa irra kaayatu osoo gariitti hinaaftee duuti jechuudha. Maalidhaafi ana gaafa tokko laayifii isii jala jiran maal jettee wanni hundumtuuyyuu qadarattiin dhufaa jette yaani murtee jechuun murtee rabbirra yoo rabbiin ta'e jedhe inuma taate yoo rabbiin hin ta'u jedhe ammoo hin ta'udha. Wallaahi intalli kun akka jabduu taate dinqisiifadhe jechuudha. Maalidhaafi wanni hundumtuuyyuu barbinu sababaa itti taana malee murteen rabbiiti gaafa wanni rabbiin murteesse san wajjanna. Garuu sababa ofiitti taana jechuudha. Gaariidhaafi hamtuu irratti illee jechuudha. Wanni nurraa dhorguu qabnu waa sababaa san jechuudha. Sababaa bultii kan kee diigamuuf hin ta'in. Erga diigame ammoo yoo dandeette deebisi. Sababaa ta'e deebisi. Yoo deebisuu hin dandeenye ilmoo kan kee waan gidduu darartuuf hin qabu jechuudha. Abbaa manaa ofii wajji abbaa isaa wajjiidhaan wal dandeettanii asis jireenya kan jiraata inillee gara fedhe jiraata ilmoo keessan gidduutti guddifachuu dandeettan jechuudha. Ilmoon amma isin waa hin beektu ijoolleedha homaa hin taatuu jedhan. Silaafuu yeroo ammaa dhalli namaa kun jechuudha. Miidiyaarra wal fuudha miidiyaarra jaarsummaa isaanii dhumata jechuudha. Amma hanga guyyaa qiyaamaatitti viidiyoo kanneen namni kaasuu hin jiru jechuudha. Oduu nama odeessu kanaayyuu maaliidhaaf kakiyyaa kun salphaadhaa himee beekamtiin qabu ancaanaa likkirraa kaasnaanii nama bira hin ga'u jedhee yaada ogurra namaa ga'e malee garuu isaan amma tiktookii irratti viidiyoo isaaniitu jira. Feesbuuka miidiyaa kamirrattu viidiyoo isaaniitu jira. Dhalli isaanii boru guddatee miidiyaa kana fayyadamuudhaaf jira. Dhalli amma guddannaan waggaa lama kenna uummanni harka silkii harkaa jechuudha. Dhalli kun diqqaatullee guddatullee sa'aatii amma jirtu kanatti ilmoo waan beektu jedhan malee dhugaa rabbanaaf si caalaa waa beekan ilmoon jechuudha. Maalidhaaf qaamni isaanii jechuudha keessoo isaanii jechuudha yookiin onni isaanii qalbii isaanii qulqulluudha wannuma argite wannuma dhageette san qabatti jechuudha daa'immanirraa jechuudha. Kanaaf obboleettiiti duruma akka inni ala akka inni ijeessa ala keessa hin facaan yoo dandeette godhi yoo dadhabde ammoo silaafuuyyuu eegeen ala keessa gad facaase dhiira ol deebi'uun rakkisaadha. Yoo inni kute lakki aarii isaatiif jettee jechuudha isa garaa guba jettee wanni ilmaan kan kee jidduutti darartuuf hin jiru. Wallaahi hin dhugaa sii himu obboleettiiti. Gaafa ati tasgabbooftee ilma isaallee agarsiistee ilmoo kan kee maalli danda'a irra kaachuu baattee yaani dhiphina kan kee isatti kennuu baattee dhugaa rabbi abbaan manaa yoo ala bahellee deebisaa isaa hin hafu jechuudha. Deebisaa isaa hin hafu jechuudha. Maalidhaaf waan argate sanirra waan dhabe caala waan ta'eef. Garuu gaafa ati ilmoo isaa jidduu dararte gaafa ol baatee miidiyaarra waa isaa odeessite bakka nama geettutti bakka hundattuu wanuma isaa odeessite laal tan harkaa buute sanirra ta'inni amma harkaa qabdu santu caalatama harkaa qabdu kama harkaa qabu sanirra dhaabbata waan ta'eef. Kanaaf akkas hin ta'in. Kanaaf ati wanni ta'uu qabaattu eegas harkaa buute waan inni gatee san waan si gatee deeme san caaluu qabaatte jechuudha. Kan inni harkaa qabu san caalaa. Kanaaf obboleettiitii ofiitti hin taphatisiin jedha. Rabbiin nu haa laaffisu warra bultii ijaaree bultii facaatu sin jalaan taasisini. Nagaatti isiniin jedha horaa bula. Ani kun dhaamsa kiyya itti fayyadamtan itti fayyadamuu baattani sun ilaalcha keessanii ana garuu kanatti fakkaate akkas jechuu barbaade. Nagaatti waraa bula. Baay baay.